Tole kam jirtu barattoota nagaan isiniif haa ta'u jechaa egaa gamuma hundumaatiin waaqayyo nu gargaara jennee jirra kallattii hundumaatiin barumsa adda addaa isinii laanna jennee kan hafuuraa akkasumallee kan beekumsaa nu tajaajilu har'a gama beekumsaa yookaan ogummaan baradheen kan wal qabatu barumsa tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira innis mata dureen barnoota afaan Oromooti barattoota kutaa 8 kutaa 9 10 11 ni gargaara barumsi kuni walumaa galatti keessuma barattoota qormaata biyyoolessaatiif qophaa'an ni gargaara jedhee yaada karaa gama keessanii subscribe share like gochuudhaan barumsa kan akka nama biraan ga'u namoota hin arganne biraan akka geessan abdiin qaba birsaga kan jedhamu wajjin ilaali birsagni gosa jechaa ta'ee birsaga yookaan silabil kan jennu bakka addaan citiinsa sagalee gaafa jecha tokko dubbifnuuti. Jecha tokko gaafa dubbifnu afuura jalqabneen hin fidhu. Gaafa xumurru sagaleen keenya yookaan immoo afuura fudhataa kan inni deemu sagalee tuumama. Yeroo sana sagalee tuumama. Fakkeenyaaf jecha san gaa jedhu yoo fudhanne sagalee lama dhageenya yookaan immoo bakka sagaleen keenya citee ka'ee hafuura fudhatee ka'ee bahu argina. Kanaaf jechi sangaa jedhu kun birsaga lama qabaa jechuudha. Kanaaf birsaga jechuun gaafa jecha tokko dubbifnu bakka addaan citiinsa sagalee jechuudha. Birsagni tokko jira 2 3 4 5 sanaa ol jiraachuu danda'a. Kanaaf birsagni kun gaafa waa'ee birsagaa ka'u wantoota 3 beekuun barataa tokko dirqama. Barataan tokko waa'ee birsagaa beekuuf wantoota 3 beekuu qaba. Innis tokko meaning of syllable yookaan hiika birsagaa. Lammaffaan structure of syllable. Sadaffaan rule of syllable. Rule of syllable. Hiika birsagaa erga isinitti himee gara structure isaatiitti hin ce'a. Structuring birsagaa amma danda'ame karaa irra keessaa barreessee jalaan galagashuu yaaleera maaliif akka inni isiniif galutti jedhee biirraa ka'a. Bii jechuun birsaga jechuudha. Kana birsaga biin kun birsaga jechuudha. Isheen kun birsaga jechuudha. Isheen kun W kun wiirtuu jechuudha. Keen kun ka'umsa jechuudha. As ujjira kun utubaa jechuudha. As caan kun cufaa jechuudha. Cufaa. Warroota kana inni kun walumaa gala maal jedhama? Structure of syllable. Yaa'insa kana keessa deemu. Structure of syllable gaafa jennu jechuudha. Ba ka wa u ca. Baan birsagaa kan ka'umsaa waan wiirtuudha kitaabolee tokko tokkorraa yookaan barsiisonni tokko tokko gaafa barsiisan giddu galeessadha ni fudhatu rakkoon qabu yaa waluma tokkuma center jedha ingiliffasaarraa center jedha caan jira uun jira utubaa cufaa jechuudha warroota kana ilaali structurein isaanii kana gaafa ta'u seerri rule of syllable yookaan seeronni kun structure kana irratti hojjetu seerri sun hin jiru taanaan structure kana irra deemuu hin dandeenyu. Jecha tokko gaafa barreessinu fakkeenyaaf amma jecha afaan namoonni tokko Amaariffaa barreessuu hin danda'an. Fakkeenyaaf jecha dirribsaa jedhu yoo fudhanne akka seera Amaariffaatti daa, duu, dii, dee, dii, doo alle jira miniira daa, duu, dii, daa, dee di do amma dirribsaa inni jedhu diisa lammaffaatiin barraa daa du diisa kanaan hin barraa'u dii inni kun akka seera afaan Oromootti ni dheerata dii daa dha dirribsaa inni jedhu immoo daan inni taanee dhufu qubee tokkitti tokkitti dhufa kanaaf seera mataasaa qaba jechuufan jedhe seera mataasaa qaba fakkeenyaaf gaafa seera birsagaatti darbinu ruuliinsa yookaan immoo seerri birsagaa maal of keessaa qaba seerri jechuun kun maayinni kan jedhudha egaa seera meaning of law rule ni beenna hiika seeraa ni beenna
gaafa gara kanaatti deebisnu gara kanaatti deebifnee gaafa goonu kaan kuni yeroo hundumaa konsonaantii yookaan dubbifamaa fudhata. Dubbifamaa kaan jechuudha. Akkasiin isinitti argamtuuf kaan kun yeroo hundumaa dubbifamaa fudhata. Dubbifamaa. Uun kun yeroo hundumaa seerri lamaffaan uurratti hojjeta. Uun kun yeroo hundumaa dubbachiiftuu fudhata. Dubbachiiftuu. Seerri sadaffaan uun kun yeroo hundumaa jiraachuun dirqama. Uun jira jechuun uun hin jiru jechuun birsagni hin uumamne jechuudha. Akkas jechuun karaa biraadhaan akka seera afaan Oromootti dubbachiiftuu malee intini uumuu hin dandeenyu, jecha uumuu hin dandeenyu. Birsaga uumuu hin dandeenyu, dubbachiiftuu malee birsaga uumuu hin dandeenyu jechuudha. Cufaan yeroo hundumaa kaa fudhata, konsonaanti. Maannoo yeroo hundumaa dubbifamaa fudhata. Kanaaf yeroo hundumaa konsonaanti jennaa jechuudha. Kanaaf ka'umsi jiraachuu dhiisus ni danda'a. Seerri itti aanu utubaan dirqama yeroo hundumaa jira. Utubaan hin jiru jechuun birsaga uumuu hin dandeenye jechuudha. Cufaan yeroo hundumaa jiraachuu dhiisus ni danda'a. Jiraachuu dhiisus ni danda'a. ሁልጊዜ ኮንሶናንት ነው የሚወስደው። ዩ ሁልጊዜ ቫውል ነው የሚወስደው። ሲ ወይ ደግሞ ጫ የምንለው ሁልጊዜ ኮንሶናንቶች ነው የሚወስደው። ሲ ወይ ደግሞ ጫ የምንለው ኮንሶናንት ሲወስድ ሊኖሮም ላይኖሮም ይችላል። ሊኖሮም ላይኖሮም ይችላል። ሲ ሁሌ መኖር አለበት። ሲ የለም ማለት ሲለብል አልተሰራም ማለት ነው። ከ ሁሌ ኮንሶናንት ብቻ ነው የሚወስደው። ሊኖሮም ላይኖሮም ይችላል። ተጽዕኖ የሚፈጥረው ነገር የለም። ይሄን ስንል እርገ ከነ ጀኔ ቦዳ ፈኬኛፊ ጀቸ tokko አፍዳን ጀቻ ሰንጋ ጀዱ አፍዳን jecha sangaa jedhu gaafa fudhannu lama dhagee san birsaga tokko gaa birsaga lama saan eessarra gala kaa kanarra gala aan eessarra gala asirra gala caanra naagala kanaaf birsaga tokkoon kun keen saa kun a yuun caarra naagala kanaaf yeroo hundumaa asirratti dubbachi akkuma sinitti himaa ture saan dubbifamaadha kaarra galee aan dubbachiiftuudha uurra galee caan naatirra galee inni dubbifamaadha jechuudha. Inni lammaffaan gaa kan jennu sangaa gaafa jennu fakkeenyaaf gaa aa lama miniire gaaf dhumarratti aan lama ta'a. Gaafa akkas goonu fakkeenyaaf kaan yeroo hundumaa dubbifamaa fudhatanneera. Gaan birsaga lammaffaa kanarratti galeera. Birsagna gaafa jaarru hunda isaaniitiif birsaga tokko yoo ta'e birsaga lama qaba yoo ta'e istiraakcharii kana lama uumne isa jalqabaa asirra keenya isa taanu kanarra keenya. Fakkeenyaaf sangaa isa jedhu sanarratti gaa kana gaa kan jedhu kaarra arge keenye aan lama dhufe. Akka seeraatti immoo caan immoo dubbifamaa qofa fudhata. Aalachuu utubaarra keenya. Alachuu tubaarra keenya a goones keenya kun zeeromorfimii yookaan impitiseet kan jennu sana ta'a jechuudha. Maaliif hin fudhatu hin qabu. Inni kun birsaga banaa karaa tokko kana. Inni lammaffaan jechoota hudhaan kan wal qabatan yookaan asirratti wanti ni bira darbuun barbaanne akka seera afaan Oromootti qubeen afaan Oromoo jalqabarrattis ta'e xumurarratti qubeen gosa garaagaraa lamas haa ta'u gosi tokko dabil konsonaanti kan jennu dhufuu hin danda'u. Eessa duwwaa irratti dhufu walakkaa yookaan gidduu qofatti dhufu. Walakkaa yookaan gidduu qofatti dhufu. Kanaaf fakkeenyaaf jecha dhadhaa jennu yoo fudhanne namoonni tokko yookaan immoo yeroo baay'ee ijoollee afaan Oromoo hin beekne baay'ee waan hin barsiisuuf yeroo qormaata ni shawwadamu yookaan immoo
ndogoggoro sababiin isaa DH kun qubee dubbifamaadha maanno qubee dachaati malee qubee dachaa torbaawwan qabnu keessaa isa tokkodha malee qubee dubbifamaadha jenneen fudhannu qubee dachaa jedhamanii waamamu kanaaf qubeen dachaa akka qubee tokkotti gargaara maalirra gala konsonaantii waan ta'eef kaarra yookaan caa utubaarra gala jechuudha maanno cufaarra gala jechuudha ka'umsarra yookaan cufaarra gala kanaaf qubee fakkeenyaaf fudhaa of keessaa qabu jecha re'ee jedhu yoo fudhanne re'ee ka'umsa jalqabaarra maaltu galaa raaggalaa utubaarra eeggalaa cufaan banaa ta'a jechuudha birsagan qaba birsaga lamaffaa gaafa jennu hudhaan dhufe akka seera afaan oromootti hudhaa kan bakka bu'u qubee keessaa haadha qubee keessaa haadha qubee haatu bakka bu'a giruun re'ee kan jennu hudhaan sun akka konsonaantiitti waan gargaartuuf utubaarra galti akkuma intini tuqaadha hudhaan kun akkatti gad jirti kun ka'umsumarra galti jechuudha kee kanarra galti kee kanarra galti kee kanarra gala waan ta'eef kaarra gashina een sun sanarra gala tole amma akkasiniif intini jedhe beekuuf mesejii barreessuu dandeessu jalatti hiriyoota keessaniif sheer gochuu dandeessu walumaa gala birsaga jechuun bakka addaan citiinsa sagalee yookaan silabil kan jennu bakka addaan citiinsa sagalee gaafa jecha tokko dubbisnu jechuudha innis seera 5 qaba seerri sun ka'umsi birsagaa yeroo hundumaa dubbifamaadha utubaan birsagaa yeroo hundumaa dubbachiiftuudha cufaan birsagaa yeroo hundumaa dubbifamaadha utubaan birsagaa dirqama yeroo hundumaa jiraachuu qaba ka'umsaaf cufaan jiraachuu dhiisuus ni danda'u akkas gaafa jennu fakkeenyaa fi utubaa irratti dubbifamaa maanno dubbachiiftu tokko qofaan birsaga jaaruu ni dandeenya fakkeenya nuun laanne yoo jettan gaafa isinitti kaase jecha odaa jedhu yoo fudhanne odaa oon qobaatti birsaga tokko uumtii jechuudha ka'umsa zeeroo morfimii yookaan immoo birsaga kan hin qabne goone utubaa irratti oogashine cufaan zeeroodha yookaan immoo hin qabu jennee keenyaa jechuudha kanaaf warroonni kun dubbachiiftu qofaan birsagni uumamuu ni danda'a maanno tuqaan maanno konsonaantii yookaan immoo dubbifamaadhaan birsagni qofaatti uumamuu hin danda'u akka seera afaan oromootti birsagaaf rakkisaa waan ta'uuf yookaan immoo seera waan ta'eef jalqabaaf umura irratti dubbifama gosa garaa garaas ta'u gosa tokkos walitti aanee dhufuu hin danda'u kana fakkaata waan nu hordoftaniif galatooma waan adda addaa isa dhufu immoo henna tense kan jedhamuun walitti deebina amma sanatti toora keenya kana sirriitti dubbisaa ilaalaa wanta gaaffii isinitti kaase jalatti barreessaa feesbuukii irkoo beekii abjuun koo dhugoomeera kan jedhu iftii ta'eera kan jedhu irratti naa barreessuu ni dandeessu galatoomaa horaa bulaa